natti naasee. Ishillee fidee tanaan Ani wal bira hin barbaadu. እና ቪዲዮ ብራቲን ወልት ዴቢና ishillee nayyaama bakka ishiin hin jirretti yookaan walitti ni manan bakka tokkotti fida jechuudha isaan lama እና nan araarsa yoon hin barbaanne giddiidha narraa fagaattu bakka miidhagina seexanni adiddu malee ishiin jechuudha ofirraa fageechaa hin barbaadu waan akkasii ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii maartii akkam jirtan nagaa keessanii yeroo tokko nama dagachiisa akkam jirtu ijoollee fayyaa keessanii nagaa godhaa galata waaqayyoo baga sa'a kana geechanii baga ayyaana musliimotaanis isiniin ga'ee baga ramadaanii warri ramadaan keessartanii baga itti isiniin ga'een jedha. warri madaamii ijoolleen madaamii hundi keessanii baga hojiillee irraa haftanii isiniin jechuu barbaada baga isiniin ga'ee hunda keenyanuu baga waliin ga'ee innaa nagaa keechanii ani nagaa koodha galata waaqayyoo isinis baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jechuu barbaada innaa akkam jirtu nagaa keessanii hindu kanaa maalidha roobni akka malee jira biyya keenya jechuudha hin qorra waan ta'eef innaa kana fakkaataa isiniin jechuun barbaada. እና ኤችን ጅራ ስንት ፈካቴ ናኖ ወላሂ ናን ጅራ ይቹዳ እና አከም ጅርቱ ነጋ ኬሰኒ ሚቲ ሁንዲ ኬሰኑ ነጋዳ እና ሮብ ነው ዶነቲን ዱፊኒ ሃሰኤ ዋን ቶኩ ስንት ወርባደን ከነማ ሂናኒ ፊ ሶስና ይቹዳ ሂናን ባዬ አኩማ አርጊተን ቪዲዮ ረትለ አኩማ አርጊተን ባዬ ኡፋቴ ጅርቴ ይቹዳ እና በጣም ጥልፋቴና ነው ያካ ቪዲዮ ረታ አጋርተኒ ቻናል ረሽረት ሊያከርግተን ጀቹዳ እና ደምቴ ነማ ባየዳንስ ወልት ጉቴ አባ መናትሽ ለ ወልት ጉቴ ጅርት ጀቹዳ ሰበብኒ ሺ ወልት ጉቴ ማይዳ ማለፍ ሰበባ ሆ ሶስና ረቲ ሆጀቴሳን isa sababa daa'ima ishii YouTube irratti galakeessaniin soosinnaan immoo dhaxxee himatte jechuudha. maalifi abbaa manaa irratti himatte jechuudha abbaa miliyoon irratti jechuudha akkanatti waan akkanaa hojjette jettee dhaxxee himatte ana irratti kan himatte immoo isa irratti himatte jechuudha inna inni immoo kana dhagahu abbaan miliyoon jechuudha baay'ee loleenii baay'eetti ka'e inna dhugaa dubbachuudhaan anaanu wal arginee turre baay'ee aaree jira inna namatti dhagaama inna baay'eetti dhagaameera kanammoo ishiin hinaanoo dhageechuu immoo sila kana dubbachuun qabdu hina soosinnaan illee obsuu qabdi maaliif nuti hiriyoonni keenya anis siriyaashiitii waan ta'eef waan tokko nan tasgabbeechee ishillee akka ishiin tasgabbooftu atis akka tasgabbooftu jidduu keechan lamaan nan ijjadha jedhaniin ture ishiinis muddamte waan akkanaa xiiqii walirratti baasan jechuudha innaa kun immoo wal miidhuu wal balleessuu ta'a malee wal sirreechuu hin ta'uu isiniin jedha innaa mi akka keessanitti maal jettani isin akka kiyyatti garuu balleessaa guddaadha jara lachuu laalu duraan balleessaa hinaan jedhe amma immoo namni tokko bar eeggasitas gabbeechee si ilaalla waan kana akkana sirreechina jedhe jenne namni tokko immoo gara biraatti dubbate himachuun barbaachisu tureeyyuu maaliif hagana ni xumurutti waan natti matte san immoo hagana ni xumuree bakkaan ga'utti dubbachuun qabdu turteeyyuu soosinnaan jechuudha innaa ana bira dabartee ishiitti himattee isiniin jechuu barbaada sababa saniin immoo abbaan miliyoon hinaanii walitti bu'ee jechuudha innaa ani immoo baay'ee rifadheen jira ijoolleen tun walitti bu'iinsa guddaa xuumti jedhee jechuudha innaa kanaafi innaa anammaa eechan jira mana hinaan bira ga'uu jechuudha dallaa jala ga'een jira innaa kanaaf amma ishee bira ga'ee maaliif waan akkanaa wanni jettee ati maal gochuu mana dhaqxee gabbaan miliyoonitti himatte laalteetu mazim jechuu qabda malee mana ishii deemtee akkamitti rukutuu kan wal loluu dandeessanii jedheeni gaafachuun deema jechuudha waan akkana maal gochuu hojjette waan kana maal gochuu dhaqxeetoo ishii wanni jetteen jedhaani innaa mee mana ishii bira dhaqa hagam balbala ishii bira ga'utti na eeggadha amma seenaa tan jira jechuudha dhufayni mana jirtu natti fakkaata garuu akka itti dawwaletti innaa kana fakkaata gibbii seenee jira mana jirti mee lallaala waan isheen jettu jechuudha innaa baay'ee ulfaataa mee na hordofaa isiniin jedha ashamaa hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keechanii nagaa koodha galata waaqayyo kunoo mana hinaan seeneen jira
irratti karaa irratti dhufaa waan naasee illee haseen jira. Nama kuno qophoofnee ishillee qopheesse kuno dhiyaatteerti. Anallee asii akka girgiddaatti nan buusne sodaadhe argitaniirta viidiyoo irratti maaliif qopheesse yookaan garuu soofaa namni duuba soofatu jira waan ta'eef. እና dhugaa dubbachuudhaaf immoo qalbii irraa gara mi'oonnitti adeebinu እና hinaanii fi soosinnaa kanarratti baay'ee ulfaata isinis maal jettu mee koomentiidhaan na gargaaraa isiniin jechuu barbaada maaliif soosinnaan illee hin balleessita masaa kanatti ani odoo hinaanii fi ishii gargaaru hinaan ishiidhaaf sirreechuuf oon xaaru soosinnaan tun bakka itti balleessite akka kootitti jechuudha abbaa manaa hinaanitti abbaa miliyoonitti himatte ani osoo eegganatti mattee osoo anarraaf bu'aa tokkoon argatin isa bira dhaqee saba saniin anillee aareen jira jechuudha isheetti jechuudha. Innaa maaliif itti mattee deebitee immoo ishiinaan immoo aariidhaan walitti bu'anii deebitee maal gochuu waan kana ammas namatti na himatti jettee dhattee walitti buutee walitti bu'an jechuudha akkuma viidiyoo irratti agartan jechuudha. Innaa kanaafi mee hinaan maal gochuu dhattee maalinni rakkinni keessanii jennaan. Jirra jirtu hordoftoota hunda keenyatu jirtu baga jiraattan siniin jecha warri jaalattanis warri jibbitanis sin galateeffachaa jechuudha. Mee mana maartii tuubee jechuudha laayik sheer koomentii gochuudhaan jajjabeessii yuutuubii ishii akka bakkatti deebi'uuf jechuudha. Inni kan biraa immoo kiyyaa fi kan mastuutitti gaafa deebine mastuuni akka miidiyaa irratti fayyaaletti fakkaattu kanaa miti jechuudha. Miidiyaa irratti fayyaaletti fakkaatti hin dubbattu hin qaanofti jechuudha akka waan qaana'uuti akkaataan ishii jechuudha. Garuuti immoo nama jala garagartee miidiyaadhaan duubatti wantoonni ishiin hojjettu wanta sammuu namaa jeeqan jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Ani fi lafiitiin gadi baase yaa wanta hin dhokanne maaliif dhoksitaa bakka maaliif dhoksita silaayyuu duraa himtee jirta hin dhoksiniitoo ishii tanas qabadhu too yuutuubii kee seeran hojjetadhu daa'ima kee qabachaa yuutuubii kee hojjetadhu nama birootifis fakkeenya taatadha malee ani lola akkasii hammeenya akkasii qabaadhee miti jechuudha akka ishiin ni himtu sanii miti ishiin immoo isatti na himtee abbaa miliyoon dura aarii biraa keessa jira isaa aarii biraa keessa jiru ishiin immoo dhaqxee itti himattee sababa sanirraa kan ka'e aarii hoo dabale maal fidare waa hedduu fiduu danda'a jechuudha garuu rabbi nu oolchee jira jechuudha isaan hundaa'e ani kana malee wanti biraa hin jiru jechuudha. Yeroo darbe keessatti maartiin illee jechuudha hinaantu balleessaa qabaa jette tarii fakkaachuu danda'a ani balleessituu ta'uu hin danda'an beekamu namatti ani ofii kiyyaa gaariin hojjedheen jedhaa mitiiree namatti immoo badii hojjechuun kiyya itti mul'achuu danda'a nama na laalu sanitti maartiinis akka na laaltetti samoona duraa isheetu balleessaa qaba jettee jirti har'a immoo ishiin immoo ishiitti himattee waan hundaa ishiitti himattee jirti jechuudha akkaataa hundaa erga itti himatteen booda immoo maartiin isiniin araarsaa rakkoon qabu anatu isinii fixaa jettee ni jirti jechuudha. Ishii sanis hin eegne ammallee karaa waan ishii yaadaa jirtu amma sa'aatii kanatti ani hin beeku jechuudha mastuu baay'ee sammuun ishii jechuudha akka ilaaltan kanaa miti jechuudha. Kanaafuu maartiin na gaafachuun kee sirriidha garuu immoo jalqaba osoo nan gaafatin hinaantu balleessaa qabaa jettee gaafa duraa dubbatte ani bakka sanitti illee baay'ee sitti qabame garuu immoo qabamullee dhuftee na gaafattee mitiire kinoo si keessummeessee deebii kuusaa si isa balleessaa sanillee beesirriidha garuu dhufee sin gaafanne odoo soo ballee ta'ee dhufee sin gaafanne bakka sanitti balleessee jira dhiifama naa godhi ani garuu ishiin yoo kana naan jettu ishiin gaafadhe ani caafiidhaan gaafannaan eeyyeenii akkana jennaan bakka anillee mee maaliif waan akkanaa hojjette jedhee tan dubbadhe anis immoo balleessaas nan qaba dafee odoo sin gaafatin ani immoo ishiin gaafadhe ishiin immoo anatti dhiyaattee warti waan ta'eef ishii gaafannaan maaliifii wanni akkana jennaan bakka ishiinis waan akkanaa na goote waan akkanaatti madhee naan jennaan bakka anis immoo bisootidhaan dafee hin danda'u bakka maaliif akkana gootin ciyyoo tana maaliif hinde anallee odoo ta'e maalidha jedhee tanaan kana godhee innaa kanaaf mee amma ani bakka itti aarellee nan qaba hinaan immoo
dhattee wal lolassan bakka sanitti tanaare jechuudha. Amma kanaafuu tasgabbaati abbaan miliyoonillee haa tasgabbaa'u. Anis waan tokko amma dheengadallee viidiyoo irratti akkan dubbadhetti isinis sirreechaa. Ishiin garuu fedhii ishiin qabdi jechuudha. Bakka baay'ee sirriitti garuu akkuma aartu malee baay'ee jaalatti jechuudha. Sirriitti jechuudha. Maaliif hiriyaa waliin guddatan biyya Oromaattis waan baay'ee waliin dabarsan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ishiin garaa keechaan baane seenan duraanii anillee akkanuma maqaa malli keenya. Kanaaf ani immoo wanti na gammachiise isaan jidduu lamaan na deemsisuufi bakka jaalala isaanii duraanii san deebisuudhaaf jechuudha. Ammallee taanaan narraa fagaannee abbaan miliyoonis yoo itti himtes rakkoo hin qabu. Innis aaree ta'ee waan maaliif waan akkanaa hojjetti ishiin ijoollee wajjin jettee jedhee waan walitti bu'aniif innis immoo gaarummaadhaaf malee yookaan walirra bu'u jedhaniiti malee jedhee malee. Ana amma booda laal maarti dubbiita afaan itti sikute dhiifama. Amma booddee ishiin akkanatti naasofne anis ishiitti naasa'uu mana waliin dhumnu kanaara jibbu seexanaa waan ishiitillee natti naasa'in ani waan nama haasa'uu barbaadu amma booda jechuudha. Garuu jechuudha atillee woo irra deddeebitee waa'ee ishii kan natti haasoftu akkuma ishii san taata jechuudha. Dhiifama ishiin dhiifama woo nan goota fi jennaan ani odoon ishiidhaan haraaramee rakkoo hin qabu dhiifama naaf haa gootu garuu. Ishiin garuu yaa balleechaa san badee taalaashee bakka waan barbaadan gootanii mi'a mammaa araaramuu qabdu wal sirreechuu qabdu ishiinis xiiqiidhaaf akkanas goote malee wanni si balleessu. Ani badiin goone namni hundumtuu ati sareedha ati maaliyyoodha waan barbaadan. Amma bakka amma ammoo walitti hin dubbannu. Garuu immoo jechuudha abbaa badii qabu. Miti qoy guyyaa lammataatiif baqa dhiifama guyyaa lammataatiif ani amma waa'ee ishii natti naasee ishiillee fidee tanaan ani hin barbaadu ennaa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa ishiillee nayyaama bakka tokkotti bakka ishiin hin jirretti yookaan walitti hin himanan bakka tokkotti fida jechuudha isaan lama innaa nan araarsa jechuudha. Yoon hin barbaanne giddiidhaan narraa fagaattu bakka miidhagina seexanni yaadiddu malee ishiin jechuudha. Ofirraa fageechaa hin barbaadu. Yoo barbaadde atillee natti dhufis hin barbaadu.